أما جيفور بركنا في دمي لما OMN الرادو إجوا ساعتي خنا سنسلتما صدر كاب الدنيا تفان رمو فان ساينسي في تكنولوجيا كتو فجت ماجراتشن هممم أفان رمو كم بروت بسنوتا كتابيتا إثيوبيا جلتي جون كرف ماتريم يرى ما قدتشون فان تكنولوجي في ساينسي الأبلي الدنيا كتو فجت ماجراتشوسا أوجس IT في هندسان مرساريتي Oro ICT abdisa bancha yaada OMN kenne libsem lablen dila adunya kanneen akka Meta, Google, Instagram fi Telegram afanicha afaan hojii isaanii taasifachuuf hojjetaa jiran kan jedhu abdisa bancha kana milkeessuuf jechoota galeewwanii fi moota afaan Ingilizii gara afaan Oromootti kaajirra jedha. Ajjechaan guutuu Oromiyaatti waraana bilxiginaatiin gaggeeffamaa jiru cimeetti feeram shawaalixaa aanaa Gindabratii fi Wallagga Bahaanaa Jimmaa Arjoota ajjechaan suukanneessaan raawwatameera. Maqaa sakatta'insa waraana bilisummaa Oromootiin shawaalixaa aanaa Gindabrat ganda gurraa jarjara jedhamutti ajjechaan jabaa raawwatu namoonni madaa'an hedduun wal'aansa hospitaalatti kan argaman ta'uu Oromiyaa miidiyaan tokko odeeffateera. Godina Wallagga Bahaanaa Jimmaa Arjootti barsiisaan Abdii Tamasgeen fi Barataa Gammadaa Shuumii jedhamu guyyaa waaree booda naannoo sa'aatii 10 irratti mana jireenyaa isaanii keessa gadi baasanii ajjeesan. Harargeebaat qeerroowwan aanaa dadarkan bulchiinsa aanaa dadariin sababa adda addaatiin hidhamanii turan kanneen mana murtiitti dhiyaatanii bilisaan akka gadhiifaman murtaa'ee fi mirga wabiitiin akka hiikaman ajajamees akka hin baane poolisiin ugguramuu maddeen Oromiyaa miidiyaan tokkotti himan. Qeerroowwan 1968 dura badii malee Oromummaa isaanii qofaaf humnoota xiqqaa bilxiginnaatiin ukkaanfaman kunneen irra jireessan mana hidhaa Harariitti hidhamanii jiru. Qeerroo Haafiz Abdullaahim jedhamuu fi muraasni immoo mana hidhaa Hararii baafamuun giddugala Oromiyaa galaanitti akka hidhamantu eerame. Dhibdeen keessoo bilxiginnaa damee Oromiyaatti uumame kun hammaatee sadarkaa addeessarra waan gaheef torbee darbee walgahii ariifachiisan dhimmicha irratti taasifamee akka ture maddeen keenya keessoo sirnicha Oromiyaa miidiyaan Turkiif mirkaneessanii jiru. Xumura waltajjii kana irrattis koreen dhimma saamichaa fi ajjecha abbootii gadaa karrayyuu qoratu dhaabbachuu kan himan maddeen keenya ta'us walabummaa fi haqummaa koree kana irrattis waliigaltee waan hin jirreef dhibdeen keessoo sirnichaatti uumame itti fufee akka jiru beekuun danda'ameeti jira. Gama biraatiin ammoo gareen Shimallis Abdiisaa mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoo wal xaxaa ta'een sakaalamee akka jiru amanee jira. Lammiileen Itoophiyaa manneen hidhaa Saudi Arabiyaa keessa jiraniif xiyyeeffannaan akka kennamu qaamoleen hawaasa garaagaraa gaafataa jiru. Lammiileen Itoophiyaa irra guddaan saba Oromootaan kan tilmaaman 100,000tti siqan waggoota lamaan darban kana manneen hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti cabiinsa mirga namummaa hamaaf saaxilamuun rakkoo guddaa keessummeessaa jiru. Mootummaan Itoophiyaa lammiilee kana gara biyya isaaniitti akka galchuuf qaamota garaagaraatiin gaafatamaa turus deebii hin arganne. Yeroo ammaa lammiileen kun qaama isaanii irraa uffata fixachuun peestaala gurraachaan qaama isaanii haguuganii jiraataa jiru. Dararaan lammiilee kanarra gahaa jiru akka xumuramuuf qaamoleen garaagaraa marsaa hawaasummaa fayyadamuun mootummaa gaafachuu irratti argamu. Oduu ijoo keenya xumuraatiin baqattoonni Oromoo biyya Yemen magaalaa Adan jiraatan sarbamiinsa mirga dhala namaa hamaaf saaxilamne jedhan. Baqattoonni kunneen ajjechaa kanaan dura magaalaa sanaa mana hidhaa Jawaazaat keessatti lammiilee Itoophiyaa 450 irratti garee Huutii raawwatame hordofee magaalaa sanaatti hiriira mormii bahanii turan. Achirraa humnoota biyyattiitiin humnaan kaafamanii gara magaalaa Adan geeffaman. Yeroo dheeraaf waajjira UNHCR fi qarqara galaanaa irratti gannaqamanii rakkoo garaagaraatiif saaxilamaa kan turan baqattoonni kunneen guyyaa kaleessaa iddoo amma jiraachaa jiran waajjira UNHCR duratti humnoota nageenyaa biyyattiitiin reebicha irratti raawwachuun namoonni 27 mana hidhaatti darbatamanii akka turan odeeffanneerra. Humnoonni kunneen namootadhaan kana suuraa kaafachuun kanaan booda achitti argamna rakkoo isin irra geessuuf gaafatamni keessani jedhanii gadhiisanii jiru jedhan. Kanneen isaan gidduu OMN dubbisem yeroo ammaa gara deemnu dhabne rakkachaa jirra jechuun iyyataa jiru baqattoonni kunneen. Ijoon keenya kana fakkaataa tokkoon tokko oduu keenyatti babal'ina isaa oduu keenya idilee keessa argattu fayyadaa.